Waaqayyooti kan jedhu irratti haa dubbannuure. Isin ergamaadha jettanii amantu macaafni qulqulluun immoo ilma waaqayyooti jedhama. Maaliif ergamaa jedhama jedhee kan ture isarratti fakkeenya fudhatanii naa ibsaa turan. Achumarraa kaasaatti fufaa. Tokkoffaan ergamaa kan jedhinu qofa osoo hin taane macaafni qulqulluu siin jedha, quraanni siin jedha. Rabbitu ergate, rabbitu akka ergate dubbata quraana keessatti. Ofiillee ergamee akka dhufe dubbata quraana keessatti. Isaan alayhi salaam ofiidhuma isaati ergamaa ta'uusaa boqonnaa 9:49 irratti hin dubbata. Akkasumallee boqonnaa 19:33 irratti ni dubbata. Kan quraanaati kun jechuudha. Akkasuma boqonnaa 61:6 irrattis hin dubbata. Ofiisaa akka Israa'eliif ergamee dhufe jechuudha. Tole. Ofii erga Israa'el ergamee dubbatu isaa quraana keessaa nutti hime macaafa keessatti illee akka ergamaa ta'e macaafa keessatti ofiisaa nutti hime. Miitti qabadhu. Lamee kanarratti jechuun amma isin akka Israa'eliidhaaf dhufeetti dubbachaa jirtu. Garuu Yohaannis 3:16 irratti immoo guutummaa biyya lafaatiif dhufee jedha yeroo dhufee du'e jechuudha. Kanaaf inni guutummaa biyya lafaatiif jedheetu dubbata macaafni qulqulluun akkamitti Israa'eloota duwwaadhaaf jedhamee isarraa saamu. Maaliif Israa'elootaaf jedhamee dubbatama? Galatoome guutummaa biyya lafaa jechuun addunyaa guutuu jechuu miti. Guutummaa biyya lafaa jechuun biyya lafaatiif ergame gaafa jedhamu guutummaa warra hin amanneef kan inni ergame jechuudha. Warra hin amanneef kan inni ergame. Fakkeenyaaf akka warra Israa'eloota ta'an keessaati warra hin amanneef jechuudha. Guutummaa biyya lafaatiif ergame jechuun guutuu jechuun yookiin hunda jechuudha. Hunda biyya lafaatiif ergame yoo ka jedhamu taate hunda kan jedhu akka macaafa qulqulluutti addunyaa hunda qabata jechuudha miti. Hunda jechuun akkuma naannoo keetti hunda isaaniiyyuu waami kottoo jette waan hunda jechuudha miti. Warra namanne hunda waami yoo jette tamma akiti Ameerikaadhaaf idisiin jechaa hin jiru yookiin naan jechaa hin jirtu. Garuu warruma nu bira jiru kanaani warra namanne hundaafuu argameera. Ilma namaa kan jedhame hunda deemi fidi kottoon siin jedha namaasiiti. Akka naannoo koo keessatti ilma namaa jedhamu hunda dhaqe fidisiin jechaara malee killilii fi naannoon keessa jiraadhu keessatti addunyaarra naanna'eeti daangaa kee keessaa bahee Itoophiyaa keessaa bahee Ameerikaa keessaa bahee Jaappaaniin maaloo ishaa dhaqe jechaadhaa miti kan jiru. Garuu akka keetti akka wanna kanaatti aki ilmuma namaa hundayyuu waan sitti hime hunda itti miyoon siin jedhee warruma bakka sana jiran keessaati malee hundi namaa kan jedhame achi baatee daangaa sana keessa dabarteedhaa miti jechuudha. Kanaafuu hunda namaa kan jedhame warruma achi jiraniif malee warra biraadhaaf miti. Tole haa ta'u iyyuu malee tokkoffaan ilma namaatiif ergamuusaa kan hundamoo gimmaasha kan jedhutti deemina. Ilma namaatiif ergamuusaa hin amantaate ergamaa ta'uusaa? Eenyutu? Yesuus. Kan gara lafaatti ergamaa abbaa isaadha kaa. Haa ta'u garuu ergamuusaan beektaati. Bartee kana fudhannaan sanitti deemina. Abbaan erguusaa nan beeka. Tole rakkoodhaa miti. Abbaan ergeeti ergamuusaa inni amanta jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos ergamaadha yoo jenne walii gallaa jechuudha. Hayyee Yesuus Kiristoos ergamee erga dhufeeti kan ergate Waaqayyo ergate Yesuus Kiristoos ergamaadha jechuudha. Nama ta'uusaas walii gallaa. Nama ta'uusaa sanadha amma sana kan ergamaa jedhameef waan abbaan isaa ergeefidhaan kan ammoo nama jettan isin immoo hafuura qulqulluudhaan erga Maariyaam irraa dhalatee akkamitti nama jechuu dandeenyaadha amma jennaan isheenis nama jedhanii turan duraan. Innumtu namaa jedha macaafni qulqulluu innumtu Yesuus Kiristoosu namadha jedha macaafni hin fudhattaa macaafni waan jedhu Yesuus Kiristoos nama kan inni of hin jedhu. Macaafa mana namana. Ayyee kanaafuu macaafni Yohaannis Wangeelii fi hojii ergamootaa irratti Yohaannis Wangeel boqonnaa 8:40 irratti ana nama dhugaa isa waaqarraa fidee isinitti himu nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu jedhe. Ana dhugicha isa abbaarraa fidee dhufu nama akkasiin ajjeesuu barbaadduure jedhe warra Yahudotaatiin. Kanaafuu dhugaa dubbii fidee warra Yahudotaarraa Rabbirraa fidee warra Yahudotaatti himnaan nama akkasiin ajjeesuu barbaadde ofiisaa nama ta'uusaa dubbate. Kanaaf jecha Yesuus Kiristoos kan inni dhugoomstaa? Wanta Yesuus jedhu hunduma isaa nan dhugoomsa garuu sasin ilma Waaqayyoo miti sasin jettanii mal. Ayyee rakkoo miti ilmummaatti immoo nan dhufa garuu Yesuus amma ergamaa ta'uu fi nama ta'uusaa amanne mee?
Kan walii galla simboon. Simboone. Waan Maariyaamii irra dhalatee fi ilma namaati jennamoo? Lakki namuma waan ta'eef hortee isaatu hidda isaatu nama waan ta'eef nama jenna. Innis horteen isaa hiddi isaa nama waan ta'eef nama ofiin jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus ilma namaa ta'e akkamittiin jechuun amma duratti dinqii garaagaraas hojjechaa ture waan baay'ees hojjechaa ture abbaan isaa yoo ergu malee. Amma ilmi namaa amma waan Yesuus Kiristoos godhu hin danda'u. Kanaaf akkamitti ilma namaati jechuu dandeenya? Hayyee akkamittiin nama raajii garaagaraa hojjetuun ilma namaa jechuu dandeenya jette. Silas raajii kan hojjetu ilma namaati. Waaqayyo ilmi namaa akka raajii hojjetu raajummaan isaa kun nabiyyummaa isaa yookiin ergamummaa isaa akka dhugoomsuuf kennamaaf. Raajummaan namni tokko hojjetu Waaqayyo biratti nama sadarkaa qabu ta'uusaa yookiin Waaqayyo isa filachuusaa agarsiisa. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos yeroo waa gochaadhaa ture. Fedha Waaqayyootiin godha. Fedha Waaqayyooti wanni inni godheef raajii inni dalage kana namoonni warri yeroo sana bakka sana jiran ergamummaa isaa akka amananii fudhataniif. Ergamummaa isaa akka amananii fudhataniif. Raajii inni dalage raajii namni kamuu dalagu dalage Yesuus Kiristoos. Akka macaafaatti waan namootarraa adda dalage tokko hin qabu. Yesuus waan Iliyaas hojjete hojjete. Yesuus du'aa kaase, Iliyaas illee du'aa kaase. Elsaan du'aa kaase, Yesuus du'aa kaase. Kanaafuu du'aa kaasuun akkuma namoota warra kaanii du'aa kaase malee waa biraadhaa miti. Saniifuu Yesuus Kiristoos raajummaa isaa yookiin nabiyyummaa isaa agarsiisuuf Waaqayyo raajummaa kana isaaf kenne malee raajii kana akka inni hojjetuuf waa biraadhaa miti. Elsaanis Iliyaasis namuma turani jechuudha. Yeroo du'aa kaasan malee Waaqan turre. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ilaallu amma Elsaa'iif amma namarraa dhalatan Elsaa'iif namarraa dhalatan mini Yesuus Kiristoos garuu Maariyaam duwwaarraa dhalate akkamitti isaaniin qixxeessuu dandeenya? Ayyeesh. Namni namarraa dhalatu gimmaasharraa dhalate fakkeenyaaf namni dubartii naafa luka hin qabne irraa dhalatu namummaansaa isaadhaaf abbaa dhalate irraatti gargar miti. Fakkeenyaaf haadhaaf abbaa kiyya qaama guutuurraan dhaladhean. Namni tokko immoo dubartii luka hin qabne yookiin harka hin qabne akaala godoloorraa waan dhalateef na caala jechuudha miti. Ati abbaan kee haati kee simmaan keessa luka qabu haati isaa immoo luka hin qabdu waan taateef si caala naan jechuu hin dandeessu. Namummaatti nama dhanne. Kanaaf isa wal caalchisu garuu yoo maal ta'edha? Yoo dandeettiidhaan kan na caalu taate gochi inni raawwatu waan namarraa ilaale osoo hin taane ofiin kan godhu yoo taate dandeettiidhaan wal caaluu dandeenya.